السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون هربفتوتا في كبجبتوتا كي أكمل نجاجفتو أنا قال الحمد لله. سمونا كان إسنا الرابدي وقال قافي كي سنة سنين دي بسني ورون قافي نقاف تجيش رابريين كي إيف من سنين جدا بيسي تيروغا سنين جدا أكسي هرمي بجيتي كده دوكوان سين ومثل يلك نابريسي تجيشورا إستساني والقبتي جيشورا جولين كينا باين كيسان وان كان أكرا وفيقتن وان كان أكرا وقصتن جيشورا ركونا متوقر رجاي نما براتي فيمو برمس أكتا أوفي وانا أسرت الباسان جيشورا يروبايي نمني تقويو عباليسي تنينجري nama san keessaan hin gorsitanii jechi jedhamu hin jira. Akkuma san yoo nama irrallee rakkoon gaheetiin jedhe nama san keessaan itti himtanii warri jedhan ni jiran jechuudha. Isa kana keessaan itti himamuun wallaalalmee osoo hin taane nama biraatiif barumsa akka ta'u namni biraa waan kana akka beekuuf jechuudha akka irraa baratu. Wanti kun nama miidhaadha. Isii sanuu waan akkanaattu miidhe. Anis akka akkasitti hin miidhamne waan kanarraa of eeggachuu qaba jedhee akka namni ittiin of yaadatuuf jechuudha. Sinii galee akka namni ittiin of yaadatuuf. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa obboleettii kiyya tokkummaan naa jettee akkuma koomentii kana argitan jechuudha. Yeroo baay'ee mataan na dhukkubaa qoricha mataati jetteet naa kennite qaalittiin tiyyaa isa fudhadhee jennaan sa'aatii 6 of wallaalee jetti sa'aatii 6 osoo of hin beekin jechuudha. Subhaanallah. Ijoolleen keenya jechuudha waan kana duras irratti dubbadheetiin hin ture yeroo tura keessa jechuudha akkuma mucayyoo wayii lafa naan mara qorichoo naa kennitee lafti naan maree mataan na dhukkubee jennaan qorichoo naa kennitee lafti naan maree jettee obboleeyyan kee jechuudha yeroo baay'ee jechuudha biyya namaa kana keessatti baay'inaan mataan nama dhukkuba mataan immoo sababa adda addaatiif si dhukkuba. Tokkoffaa ho'a qilleensa biyya namaa kana hin beeytan. Lammaffaa hirriba gayaa hin qabnu ni beeytan. Sadaffaa dalagaa cinqamuu dalagaan dhiphachuu. Arfaffaa waciinsa isaa namatti wacan irraa akka ka'e si dhukkuba jechuudha mataan kee. Yookaan ati dhukkubsattee dhukkubbii keessa keetii odoo hin taane wantoota garaagaraa irraa kan si dhukkubuu danda'u jechuudha. Mataan keenya waanuma xiqqoo irraa kan dhukkubuu danda'u jechuudha. Sinii galee. Innaa kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee yoo mataan isin dhukkube tasgabbaayaa haakimii na fidaa jettanii jarjaruu irra. Maaliif haakimii na fidaa jettanii tokkoon isaanii jechuudha baay'inni isaanii haakimii isin geessan. Baay'een isaanii yoo akkasitti jabaate malee mana isaanii keessa qorichoonni mataa miilli isaa hin beekamne kan isaan itti fayyadaman haga baay'atu ni beeytan hundumti keessanuu. Kifiliin isaanii, firiijiin isaanii baay'inaan qoricha bichaadha jechuudha. Isuma kana hodhu jedhanii sitti kennan. Sii galee? Isuma kana hodhu jedhanii sitti kennan hin fudhatta. Siif qorichi sun walii faallaadha jechuudha. Wanti si dhukkubuuf qorichi sii kennamu sun walii faallaadha jechuudha. Akkuma isin dhukkubeen fiidanii isitti hin himatina. Wallaahi dhugaa isiniin jedha. Fiidanii isitti hin himatina. Maaliif tasgabbaayaa? Kiniinii bowwoo yoo manaa qabaattan, kiniinii bowwoo yoo qabaattan, kiniinii bowwootiif fayyadama yoo ta'e isin abaase jechuudha. Isaayyuu of hin barsiisina. Kiniinii bowwoo sana of hin barsiisina. Wallaahi of barsiisuun badaadha jechuudha. Innaa yeroo baay'ee soo barattan haga isa fudhattanitti isin hin dhiisu amalatti ta'a jechuudha. Innaa kanaaf mataa yoo isin dhukkube takka mataan kun maaliif na dhukkube? Ani kaleessa hirriba sa'aatii hagam rafe jedhaatiif gaafadhaa dura. Ani kaleessa aaree warra kanaa wajji bollolee aaree jedhaatiif gaafadhaa. Maaliif mataan keessan akkasii dhukkube jechuudha. Kanaaf fiidaniitumaan takka horbatanii raftanii ilaaluu isin dhiisa jechuudha. Fiidanii mataan na dhukkuba jettanii yookaan ciistanii maal akka jettan isaan haakimii isin keessa odoo hin taane waan mana keessa jiru isin kennan jechuudha. Waan isin mataa miila isaan beeyi. Jadhiftaniitu fudhattan miidhamta jechuudha. Ijoollee baay'eedha jechuudha. Kan waan kana kaasan jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf
waan kanarraa of qusadhaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa maaliif jennaani hatta waan garatti nyaatamuyyuu miti jechuudha. Waan gara nyaatamuyyuu miti hatta waan qaama keessanitti dibattan waan fuula keessanitti dibattan waan isaan dibatan hin dibatina. Qodaan fuula keenyaa ka isaaniitiin garagara jechuudha. Waan isaan dibatan nuuf hin ta'u maal akka ta'an hin beeku. Of eeggadha yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya. Akka mucayyoon tokko maal goote kireemii rifeensa kaasu jechuudha. Ka rifeensa namarraa kaasu isiin maal goote fiddeet asitti dibatti. Beebiyeerii san baafachuuf jechuudha. Itti dibdee jeerii seet itti dibdee gaafa itti dibdu akkasumatti malaaxessee irraa kaasu jechuudha mataa isii. Isiin kan isiin kenniteef qallitti isii kan kenniteef harka isii irraa rifeensa ofii irraa qulqulleessuu harka isii irraa as fuula kanarraa bakka kanaan injiraam rifeensi yeroo baay'ee kan bo'u isa kan isaan ofirraa qulqulleessanii jechuudha. Isiin maal gooti asitti mataa isii beebiyeeriin baafachuuf itti dibde jechuudha. Malaaxessee irraa kaase gaafudhe. Yeroo baay'ee waan hin beekne garaa keessanitti miti unkaan garaa keessanitti miti lubbuu keessanitti miti qodama gubbaa qaama keessan irratti fayyadamina waan isaan beekne. Akkuma duraanii bishaan dhiqadha saamunaan dhiqadha vaaziliinii keessan dibadha galgala fakka. Wannummaan kireemii kun ka aduu jedhamee ofitti dibdaniif kun ka maalii jedhamee wannummaan isin ofin laayitanii fuula keessaniif of balleessitaniif hin jiru jechuudha. Ijoolleen keenya. Akkasumallee waan garatti fayyadamtanis ilaalladha qoricha gara fayyadamtanis ilaalladha. Dhugaa rabbi. Innaa kanaaf yeroo baay'ee kiniinii gowwootuu ta'eetu ka humna qabuu fi ka xiqqoo isii intinitu jira. Amma kiniinii gowwoo panadoolii diimaa sun baay'ee humna qaba jechuudha. Baay'ee ulfaataadha jechuudha. Akkasumallee mataa yoo si dhukkube yoo isa fudhatte dafee sirraa dhaaba jechuudha. Innis sirrii miti isa sanis fudhatina. Arungaadha isa fudhadhaa samaawii san jechuudha. Adool ka jedhu san isa fudhadhaa parastaamulii san. Innaa ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha waan hin beekne waanuma isaan isin kennan osoo hin beekin hin fudhatina. Wallahi hin fayyadamina. Isaanirraa waa fuutanii osoo waan isaan beekin hin fayyadamina. Dhugaa rabbi. Ijoollee baay'ee jechuudha amma natti kennite ammuun fudhadhu kanaan jetti. Fuula kiyya ammuun fudhadhu kanaan jetti. Jedhafaatu jira. Irraa fuudhuu hin didina. Irraa fuudhaatii gata isin fayyadu. Waan hin beekne jechuudha. Dhugaa mataan isin bowwaafate kiniinii bowwoo ta'uu isaa isin afutti bananii yoo isinii kennan fudhadhaa. Baay'inaan qorichi mana isaanii keessa jiru irra caalaan ka gizeen irra darbee bichaadha. Gizee isaa osoo hin beekin hin fudhatina. Amma viitaamin C ka jedhamu ka bishaan keessa kaayaniitiin dhugasan fa'a jechuudha. Akka gizee irra darbee fa'atu jira yeroo baay'ee jechuudha. Anu mana kana keessaa hedduu isaa guuree gate jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya waan akkasiis eeggadhaa. Gizee isaas osoo ilaalin osoo hin beekin waan shakkitan wayii hin fudhatina. Gonkumaa fudhatina waan shakkitan wayii. Waan keessan isin xaraxara wayii hin fudhatina dhiisa. Fayyaan harka rabbiiti. Mataa yoo si dhukkubes ilkaan yoo si dhukkubes waan mana keessa jiru fayyadami. Malee fiidee qorichumatti fiiginaa jechuudha. Ilkaan yoo isin dhukkubeen fakkeenyaaf qorfudii bareeda jechuudha. Qorfudii fi ammallee deebitee loomii soqiddaaf bishaan zayituunii xiqqoo sitti gootee afaan kee yoo lulluuqattee hin jette sirraa caba jechuudha. Ilkaan kee yoo si dhukkubee hin jedhe. Sinimmoo fiidanii kiniinii ilkaaniitti jedhanii warra fudhatanii lubbuu isaanii darbe ni jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya sirrii miti. Waan akkasitti hin fiigina. Isin dhukkubeemi? Isin jabaateemi? Mana yaalaa isin haa geessan. Manni yaalaa qoricha manni yaalaa isin kenni fayyadama. Isiniif ka kenname jechuudha. Waan saniin ala waan isaan mana keessa isin guuran hin fayyadamina. Isin jira obboleeyyan kiyyaa. Akkasii obboleetti keenya kana kaa argatanii jirtan osoo waan biraas ta'e rabbiin isii oolchee namni sa'aatii 6 ufollaale jechuun dhagaa hagam akka namatti ulfaatu jechuudha. Dhugaa obboleeyyan kiyya of eeggadhaa rabbiin isin haa eegu rabbiin haa eegu bakka jirtu hundumti keenya akkasana isin jedhaa obboleeyyan kiyya kanuma isin dhaab akka irraa barattan abdiin qabaa garuu like godhaa subscribe godhaa wal biraan gayaan isinin jedha. Akkas isinin jedha obboleeyyan kiyya waan irraa hafeen warroonni gaafii biroos na gaafattan inshaallah isiniif hin deebisuuf jira rabbi jedhee waan bizii ta'eefane
nan kommatinaan isiniin jira asumaanuu isin idda